chaanaalii keenyaa. Akkuma beekamu yeroo ammaan tana addunyaa kanarratti dhukkubni koronaa vaayirasii jedhamu addunyaa hedduu kan hubaaru yommuu ta'u, akkasumas erga jalqabeerraa haga ammatti dawaan dhukkubicha kana argamuu hin dandeenye. Haa ta'u ammoo tooftaalee garaagaraa fayyadamnee dhukkubicha kana ofirraa ittisuu hin dandeenya jedhamee yeroo ammaan tana wantoota raawwatamaa jiru akka hubannuu fi isinitti agarsiisuudhaaf kama YouTube chaanaalii keenyaatiin har'a sagantaa kana qopheessinee isinii dhiyeessineerra. Innis wantootuma mana keenya jiran karaa aadaatiin yookaan wantootuma gadi baanee ollaa keenyarraa fuudhuu dandeenyudha. Jalqaba irratti qullubbii adii qopheeffannaa. Lammata ammoo limuu yookaan loomii qopheessinee gadheeffanneen booda itti aansinee ammoo zinjibila qopheeffannaa. Egaa isaan kanneen qopheessinee akka qoricha aadaa kanatti wantoota hedduutu jira. Isaan kanneen ammoo dhinnee qulqulleessinee erga keenee haala kanaan qopheeffannee dhiyeessina. Jalqaba irratti qullubbii adii kana fuunee haala xiqqaa ta'een kukkunnaa. Erga kukkunnee booda ammoo kanatti kukkunnaa. Qullubbicha adii kana haala kanaan jirra. Karaaleen qullubbicha adii ittiin qopheeffannu takki ammoo akkanatti ciruudha. Inni biraa ammoo bifa haala kanaan daakkamee qophaa'uun daaktee qopheeffachuu dandeessa. Itti aansitee loomii isa kana haala kanaan murtee loomicha ammoo haala kanaan akka inni itti xiqqaa ta'ee guddas haala kanaan murtee qopheessita. Ergaa isa murteen booda isa hundumaayyuu gargar keettee lammata ammoo sadaffaa irratti isa kana fuuta. Zinjibila kana fuutee zinjibilas kukkuttee haalli zinjibila ittiin qopheeffattu lama ta'uu mala. Inni jalqaba haaluma kanaan murtee yookaan walitti dabaluudha. Inni biraa ammoo haala kana fakkaatuun zinjibila daattee qopheeffachuu dandeessa. Ergasii booda ammoo wantoota kanneen haala kanaan fayyadamuu dandeessa. Ergasii wantoota barbaachisu sadiin kanneen haala kanaan qopheeffattee isa daakaa barbaachisu karaa daakkaatiin yoo ta'e isa muranii qopheeffattee san booda ammoo danfistee dhuguu dandeessa waliin nattee jechaadha. Inni biraa ammoo limuu kana yookaan loomii kana karaalee lamaan fayyadamuu dandeessa. Haala wantoota sadiin kana waliin mattuun ciccirtee yookaan mummurtee waliin mattee dhuguu dandeessa. Inni biraa ammoo karaan salphaan ammoo loomicha kana isa akkanatti jiru kana yeroo tokkoon adda murtee erga adda murteen booda bishaan danfistee qopheessita. Bishaanicha kana qopheessita. Erga qopheessiteen booda burcuqqoo kanarratti bishaan ho'aa bishaan erga danfeen booda jechaadha. Bishaan ho'aa itti matta. Sisteema karaa loomii ittiin fayyadaman keessaa isa lammaffaadha. Bishaanicha kana erga burcuqqootti natteen booda loomii kana fuutee loomii isa qulqulluu iddoo tokkotti adda murtaa. Erga adda murteen booda immoo loomicha kallattiidhaan bishaanii wajjin matta. Bishaan kun ho'aa ta'uu qaba. Isa dagatuun qabdanii. Bishaanicha loomii erga bishaanichatti matteen booda loomii kana akkanaan dhuguu osoo hin taane loomii kanarratti dabalataan immoo damma fuutaa. Dammicha maankaa tokko fuutee bishaan ho'aa kanaa fi loomiidhaan waliin matta jechaadha. Erga keessa keettee ergasii bishaanicha erga keettee limuu itti nattee loomii irratti dabalataan ammoo damma itti nattaa. Erga damma itti natteen booda ammoo haala kanaan kurtaa. Haala kanaan kurtee yeroo inni wal gahetti isuma ho'aa kana fuutee dhuguu dandeessa jechaadha. Karaa kanaan dhukkuba koronaa vaayirasii yeroo ammaan tana addunyaa hubaa jiru ofirraa ittisuun ni danda'ama jechuudha. Haaluma kanaan nuti qorichoota barbaachisuu fi wantoota gama aadaatiin barbaachisu qopheessaa isin dhiyeessuudhaaf abdii qabna. Qophii keenyas xumurreerra waan ta'eef qoricha kana fayyadamaa. YouTube keenya like, subscribe, share nu gochuu hin dagatina. Lammaffaa immoo itti aanseetii wanni tokko kan irraanfatamuu hin qabne wanni kana jira. Isa kana ammoo asmuudaa yookaan urgoo gurraattii jedhama afaan keenyaan. Isa kanas haala gaariidhaan qulqulleessaa. Egaa urgoon kun urgoo gurraattiin kun immoo yeroo argamutti nu baay'een argamu. Namni isa argattan isa kana keessaa fuura isaa guurtaa, wantoota babbadaa keessaa guurtaa. San booda immoo qulqulleessitee hin danfistaa, hin tumamaa danfistee saniin booda immoo dhuguu dandeessa. Karaa kanaan dhukkuba koronaa vaayirasii hamma tokko ofirraa ittisuu dandeenya. Itti fayyadamaa. Irra deebinee isin gaafanna. YouTube keenya subscribe, like, share nu godhu hin dagatinaa isin jedha.